mirkaneessitee natti himte. Mallaqa jaalatti malee seeriin jaalatu akkanumaan hin kijibdi malee hin fakkeessitii malee hin jaalatu seera. Biiroo isaa keessa seentee akkanatti wannoo kursii irratti teettee akkana jettee nama arsuuf irra caalaa haa fagaattuuf godhaa jirti jedhaa jirti. Kanallee dubbatte. Akkuma agartanitti kunoo dhugaa maal jaalattiisi mallaqa jaalatti. Dubbiin isii maal wanta mallaqa qofa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtiib akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota maamtiib bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan haa baay'atu. Daawwattoota maamtiib dhugaan addaan ba'aa jirti amma dhugaa waan kijiban qabne haasawa kee irratti yoo kijibee ati kijibaa jirtaa jedhaa natti hima. Wanta hundaa isiniif ibsa. Haga xumuraa na wajji turaa subscribe like godhuu keessan hin dagatinaa. Maaliin yoo jettan ቪዲዮ ከነላል ሰይድ እኮ አንተ ላይ የሚሯሯጡትን ቺኮች እያየው ከሌላ አትወልድም ማለት ዘበት ነው። ለምን የሚሯሯጡት? ምናልባት መላጣን እያዩ መላጣ ይለምን አለ ምን አውቄ ሴቶች መላጣውን ወንድ ይወዳሉ አሉ ነው። ውሸት ነው። ሰበባ አዩም መላጣውን አይታ ነው የወደደችው። እንደዚህ እያልሽ ብቻ ጸጉር ያለውን ሰው መላጣ እንዳትሰደርጊ እና በተረፈው እሺ ሱመያ ጥያቄዋ ስለ ወንዱ ልጅ ይመለስልኝና ልጆችን mallaqa akka jaalattu jechuudha. Mallaqa namni hundaa hin jaalata. Garuu teessii adda mallaqa hin jaaladhaa jettee haasawaa jirti. Ammas daa'imti yoo kee taate mallaqa narraa fudhata, wursii narraa fudhata. Akkamitti araarsuu dandeenya ree mucattiin tun jechuudha. Wanta guddaa wanta baay'ee balleessaa jirti. Maaltu sii gahe dubbiin kun isii bira ga'ullee qabu. Dubbiin tana jechuudha. Ta Sumayyaa malee ka Ayyuu miti. Ka Sumayyaa wajjin fixuu qaban malee Ayyuun maal galchee Ayyuun ምን አገባት? waan tokko hin galchu Ayyuudha. Osoo ka Sa'iid ta'e ilmi jechuudha. Ka Sa'iid yoo ta'e DNAdhaan laalame ka Sa'iid yoo ta'e jechuudha. Ilma hin ajjeesti. Maaliif? Ilma Sa'iid yoo ta'e wursii qaba jechuudha. Mallaqa qaba jechuudha. Kan haasaa jirti. Garuu dubbiin akka kanaa miti. Wanta Sa'iid sirreessu wanta baay'ee jira. Sirreessuu ka qabu garuu sirreessuu hin dandeenye. Maaliif? Yoo isii bira deemu bishaan ta'a. Yoo isii bira taa'u haasawa irraa bada. Isii qofa haasa'a. Waan isiin haasoftu hundaa hin gooti. Haasoftee waan hin gatamuu hin qabu ka isii jechuudha. Waan tokko isaaf laalaan jiru. Wanta isaa cinaa jiru. Wanta sirreessuu qabu osoo hin sirreessin ammas rakkoo keessa jiru san ba'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif? Ilmoota laaluu hin dandeenye. Rakkoon ilmoo laaluu hin dandeenye immoo Ayyuudha. Ayyuun osoo Sa'iid bira jirtu ilma akkamitti laaluu danda'a jechuudha. Ka amma haasofte jechuudha. Viidiyoo kana laala. Viidiyoo laala. ተከታተልተውና ልጆችን ማየት የምፈልግ ከሆነ ቀጥታ ስለ ወንዱ ልጅ ብዙ ጊዜ ተመላለሽ ያወርቻለሁ አለች። ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ያወርቻለሁ ደጋግሜ ተናግሬያለሁ። አንተ ግን ምንም የምትሰጠው መልስ የለም ብላኛለች። እኔ ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ። አንዴ ቁጭ ብዬ ያወርቻለሁ። ከሲና ሳሃ ጅርቱ ዮ አንሌ ቤኩ ቀባ ኦሶ ከናን ዱረ ነቲ ሂምቴ ቱርቴ ilma akka qabdu osoo natti himtee turte silaa gaarii. Amma garuu hin beeku. Ilma kee yoo taate wannoo mana yaalatti beekamee jechuudha. Ilma kee yoo ta'e mallaqa narraa fudhataa jetti. Waan mallaqa yaadde. Dubbiin isii hunda mallaqa qofa. Namni yoo maadu eenyu dura du'a. Awwala eenyu du'a. Hin beekamu. Osoo duute jettee haasofti. Osoo duute mucaan kun kee yoo ta'e mallaqa narraa fudhata jetti.
waan hunda hin beekti. Waan isiin hin barbaaddu hunda godhaa jira. Waan tokko irratti wannoo kompleksii qabdi, kompleksii guddaa qabdi. Kompleksii kana keessatti immoo akkamitti waliin ta'uu danda'an? Sumayyaaf Ayyuun waliin innillee Sumayyaa Ayyuu dhiisuu hin danda'u. Maaliif? Waan dhiisullee hin dubbatu. Yoo hin dhiisne immoo Sumayyaan dhuftee akkamitti waliin jiraachuu danda'an? Akkamitti waliin jiraatan? Wala haajjesanii waliin jiraatanii wanta badaa haa uumamu. Innillee sirreessuu hin dandeenye. Waan isiin barbaaddu, waan Ayyuun barbaaddu godhaa jira. Wanta Sumayyaan barbaaddu garuu waan tokko godhaan jiru. Kanaaf hin fagaatti jechuudha. Akkamitti wal arganii ilmoota isaa laaluu danda'a jechuudha. Akkamitti wal arganii ilmoo isaa laaluu danda'a? Laaluu hin danda'u. Maaliif? Rakkoo guddaa jira. Rakkoo guddaa waan hin hiikamne jechuudha. Ayyuu bira jira. Ayyuun tun immoo Sumayyaan akka hin dhufne, akka Sa'iiditti hin kaloofne godhaa jirti. Akkamitti beekuu hin dandeenye Sa'iid? Waan biraan jiru jettanii yaaddanii? Osoo nagaan ta'e wanta kana sirreessuu hin danda'a. Hiriyoota isallee Yaassuu Birraan illee soodaree qabee damee bashannanaa godhanii deebi'an. Akka anillee deemee Sa'iid hin dubbisne mallaqaan waan hin taane natti ergite Ayyuun. Gizee meeqa dubbisuu barbaadee innillee deebinaan deebisu natti aaree natti dubbata. Akkamaa godhu reeyaan. Kunoo viidiyoo gallakkisee hin beeku isin biratti jechuudha. Maaliif? Nan dhageettan. Dhagaan jirtan. Ani garuu wanta baay'ee godhaa jira. Wanta godhaa jiran isaan Sumayyaaf Sa'iid waliin araarsuu hin barbaadan. Maaliif? Yaassullee Ayyuu wajjin. Mucaan kun jidduutti jechuudha baay'ee miidhamaa jira. Baay'ee miidhamaa jira. Waan hin taane keessa jira. Mee maaluma goona isin wajjin akkana godhii ati naan jedha waan isin jettan san ani hin godha jechuudha. Maal goonee akkam goonee araarsinaa Sumayyaaf Sa'iid. Amma ilmi ka isaa yoo ta'e waan dhugaa barbaaddi malee Sumayyaan waan dhugaa barbaaddi malee akka Ayyuu mallaqa narraa fudhata jettee hin dubbanne. Garuu ani dhugaa barbaada. Dhugaa san naa baasi. Sumayyaan maal jettee? Wanta dhoksaa ta'ee hin jira. Wanta san addaan naa baasitii dhugaa na agarsiisii jettee gaafatte. Malee akka Ayyuu mallaqa narraa fudhataa ilma qabdaa jettee hin dubbanne. Dhugaa barbaada. Waan ani hin beene ta'eef kanaaf qulqulleessitee na beeksisuu qabdaa jettee dubbatte. Ayyuun garuu ilmi kun kee yoo ta'e jechuudha. Ilmi kun mallaqa hin fudhata mallaqa kee jechuudha. Kana qofaa miti. Ka wannoo ka mana yaalaa miti. Dubbiin ka ilmaa miti. Waan Sa'iid hin sirreessineen jira. Isa sirreessuu qabaa jedhaa jiraan. Yoo isa sirreesse ilmoota isaa namni tokko osoo hin barbaachisin Sumayyaan qabdee akkanatti fiddee agarsiisuu hin dandeetti. Yoo sirreesse jechuudha. Qajeelchisee yoo sirreesse. Osoo hin qajeelchisin asitti nama arrabsiti. Asitti Ayyuun hin arrabsiti. Waan hin taane gooti. Waan badaa gooti. Biiroo isaa keessa seentee akkanatti wannoo kursii irratti teettee akkana jettee nama arsuuf irra caalaa haa fagaattuuf godhaa jirti. Akkamitti araarama? Nullee akkamitti araarsuu dandeenya? Waan fedhe osoo gaafadhe Sumayyaa jechuudha. Hin aarti malee waan gaarii natti hin dubbattu. Hin agartuu naan jetti. Isinoo hin agartanii? Araarsuuf maal haa goonu waliin mari'anne in araarsina. Iccitii guddaa hiriyaa isii fiddee natti himte. Iccitii guddaa jechuudha. Hiriyaa Ayyuun na bira dhufte iccitii guddaa natti himte. Iccitiin sun maal inni?
waan isiin barbaaddu mallaqa akka kanaayyuu argiteen beetu amma mallaqa baay'ee arginaan jaalalti jalaa badee mallaqa qofa jaalatti jechuudha. Jaalala hin qabdu mallaqa jaalatti malee jaalala keessa hin jiru jechuudha. Hin jaalattu Sa'iid hin jaalattu akkanatti mirkaneessitee natti himte mallaqa jaalatti malee Sa'iid hin jaalattu akkanumaan hin kijibdi malee hin fakkeessitii malee hin jaalattu Sa'iid jedhaa jirti. Kanallee dubbatte akkuma agartanitti kunoo dhugaa maal jaalattis mallaqa jaalatti. Dubbiin isii maal wanta mallaqa qofa waan biraa waan tokko yaaddu. ብር እኮ ነው ብር እኮ ነው ሰይድ። ምን ሆነ ብር እኮ ነው። አሁን በብር ትቀልዳለህ? እኔ አንተ ብትሞት እኮ ተያዥ ብር እኮ ነው። ብር ባይኖረኝ እኮ መንገድ ላይ ነው የምቀር። ሌሎቹ ሰይድ እንወዳለን ሰይድ አንተ እኮ እንትን ብትል ወደውክ መስሎ ነው። ለብርክ ነው ለብርክ mallaqa malee waan biraa hin jaalattu jechuudha. Dubbatte isiin afaan isiitiin dubbatte wanta isiin barbaaddu mallaqa balleessaa jirti. Akka feetee gooti mallaqa malee waan tokko jiruun mallaqa malee hin jiru jedhaa jirti. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtiyu subscribe like godhuu keessan hin dagatinaa. Kana isiniif himuu barbaade isinillee wanta dhugaa jiru jechuudha. Isinillee komentii naa barreessaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.